Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii addaa miiltoo dhugaati. Qophii kana keessattis haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti hooggantoota jaarmiyaalee dubartoota Oromoo lama waliin marii gaggeessuuf keessummaa taasisee qabadhee dhiyaadheera. Aadde Dinqinesh Dheeressaa dura teessuu boordii ijaarsa dubartoota Oromoo idil addunyaati. Aadde Taaddalaach Gaddafaa ammoo Ameerikaatti barreessituu caayaa utubaa adda bilisummaa Oromoo Mineesotaati. Keessummoonni koo lammeen affeerraa koo simattanii argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomeetis. Galatoomaas. Aadde Dinqee isiniin yoo eegale mee dursa haala sochii ijaarsa keessanii nuuf ibsitu? Egaa eessarraa akkaan sii jalqabuun beeku dubartoota ijaaruun barbaachisummaa isaarraa kan ka'e bara 2007 akkan keenyaatti jechuudha. Dubartoonni ijaarree guutummaa addunyaa irratti dubartoonni jiran akka ijaaramanii ofii isaanis of baranii ijoollee isaanis Oromoo godhanii akka guddisanii fi bakka hundumaatti ijaarsi kun sochii jalqabee. Egaa amma ammaatti dhufee egaa waan adda addaa keessa darbineerra hiriira waamuu, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee uummata keenyaaf rakkoo jiru irratti waamicha hagabuu oolanii buluu guyyaa 3 White House fuulduratti waamuu baay'ee dhagaa baay'eetu hojjetamaa ture as gaheera. Egaa amma haala amma jirru kana keessatti COVIDiin dhufee namni walitti dhufuun dhowwame. Egaa gara waggaa 2 manuma wal dubbisne malee walitti dhufuun hin jiru, akka barbaachisametti walitti siquun hin jiru. Isa booda immoo gara jechuu baay'ee bara 2022 gara jalqabaa natti fakkaata. Dubartoota waamne erga ayyamame COVIDiin ka'ee erga ayyamame dubartoota walgahii waamne asii Washington DC'tti bakka bu'uura samasaa jalqabaatti dubartoota waamne wal filachiisne koree hojii raawwachiistu executive committee warra jedhan haaraan filatamanii itti kennamee jira. Egaa haaluma amma jiru kanaan ammas haaluma dadhabbinuma Oromoo keessa jiru kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana badaa hin socho'an wal quba qabu wal arguu giruppiitiin wanni jedhu garuu gadi bahanii waa tokko hojjechuudhaaf yeroo ammaa kana xinnoo ishee rikaverii amma kana booda rikaverii gochuu hin danda'an jedhee yaada. Egaanis tuttuqaadhuma jira akkasitti jirra ammaaf jechuu kooti. Wal jajjabeessuudhumadha. Amma murteessaadha. Dubartoonni ijaaramuun murteessaa waan ta'eef yoo ijaaraman malee waa tokko gochuu hin danda'ani qofa murteessaadha. Dubartoonni ijaaramanii jabaatanii dhaabbachuun barbaachisaadha, murteessaadha. Kanarratti dubartoonni hundumtuu bakka jiranitti wal ijaaruu qabu. Wal ijaaranii jabaatanii dhaabachuu qabu. Yoo kana achi hin humnooman humna ta'anii bahuu hin danda'an. Dubartoota humneessuun hawaasichaafiyyuu murteessaadha. Hawaasichumtuu rakkoo jiru keessaa bahuu kan danda'u dubartoonni ijaaramanii jabaatanii yoo dhaabbatanidha. Harka tokkoon harka walitti rukutanii sagalee akkas lama yoo ta'e sagaleetu ba'a. Harka tokko garuu dhiirri qofaasaa waa godha jedhee yoo yaada ta'e qilleensa haadha malee sagalee baasuu hin danda'u. Kanaaf dhiirris dubartiinis ijaaramanii walitti dhufanii jabaatanii eenyummaa isaaniif sabummaa isaaniif dhaabbachuun murteessaadha. Kanaaf irratti hojjechuu qabna. Hundumti keenya iyyuu nam tokkoo miti dubbichi. Hundumti keenya iyyuu bakka jirrutti ijaaramnee wal qabannee dhaabachuu qabnaan jedha. Yoon deebiseera ta'e. Galatooma waan isin gaafadhe jirtu.
Adda Taaddalachi isinoo akka caayaa utubaa adda bilisummaa Oromootti haala yeroo ammaa kanarratti hoo maal jettume waan jiru walumaan argaa jirra. Itti dhiyeenyaan immoo isin taliigaatu jirtu waan ta'eef quba qabdu ni beektu. Waan kanarratti immoo isin maal jettu? Baay'ee galatoomii carraa kana nu kennu keessaniif hundumti keessan ulfaadhaa. Yeroo hundumaa saba keenyaaf sagalee ta'uu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Caayaa utubaa baa'uu erga dhaabbatee waggaa 12 akkasdhaaf deemna. Kaayyoo fi akeekni isaa akkuma maqaa keenyaati caayaa utubaa baa'uu utubaa ta'uudhaa baa'uudhaaf jechuudha. Yeroon akkas jedhu hawaasa keenya hundumaadhaaf jechuudha. Akka dubartootaatti caayaa utubaa baa'uun baay'ee akka kanniisaatti hojjetu. Dubartooti muraasa magaalaa Lakkuu kana keessa jirra. Takka hojiin isaanii addaan citeen beeku yeroo hundumaa bakka hundumatti akkuma bakka barbaadamu hundumatti hojjechaa jiru jechuudha dubartoonni keenya. Itti aansuudhaan miseensota bakka isteeta lamarraa qabna ture. Isaanis aktiiviidhuma. Ammallee caayaa utubaa baa'uu akkuma kaayyoo isaatti isuma ganamaan jalqabeerraa qabeeti dubartoota utubuu, madoo keenya wallaannachuu, qabsoo keenya karaa adda addaan utubuu, waboodhaaf immoo galaa hidhuudha hojiin keenya. Ammas isumatti jirra. Dubartoota karaa adda addaatiin immoo ijaaramaa jiru dubartoonni akkuma hawaasa keessatti jechuudha. Akka isaatti akkuma afooshaadhaan haa ta'uu karaa fedhe haa ta'uu maqaa moggaafatanii dubartoonni baay'ee ijaaramaa jiru. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Sababiin isaa sabni ijaaramee kan beeke, kan hidhate, kan dammaqe hin kufuu hin gabroomu. Kanaaf dubartoonni keenyas kana gubbaarratti qooda gurguddaa fudhatanii jiru. Aadde Dinqeen akkuma duraan ibsanii isaan isa jalqabaati. Ijaaramuun isaanii suni namoota baay'ee dammaqseera. Kanaaf itti fufnee ammallee ijaaramaadhuma jiru. Haala amma jette kana keessatti akkuma beekamu dubartoonni keenya baay'ee miidhamoodha. Namni dubbachuufis hin jiru. Dubartiin yeroo lammaffaa miidhamtuudha jechuudha. Jechuun akka Oromootti gabrummaa keessa jirra hundumti keenya dhiirris dubartiinis. Deebi'ee immoo dubartiin immoo daganaa cuqqaanaan biraa keessa jirti jechuudha. Kanaaf dubartoonni keenya baay'ee miidhamaa jiru. Mana hidhaatti rakkatu isaanii, abbaan manaan yeroo jalaa hidhamu, hangala marmaarsu isaanii, ijoollee isaanii jalaa dhumaa, bakka baay'eetti dadhaboodha, garaatti baatu ta'a, hin hoosisu ta'a, manni irratti gubachaa jira, beelaa jiru, ari'atamaa jiru. Kanaaf isaan kana hunduma isaa utubuudhaaf yeroo hundumaa caayaan keenya baay'ee tattaafannaa. Biyya keessattis gargaaruu yaalla. Garuu qabsoodha. Akeekni keenya inni guddaan qabsoo gargaaruudha. Isatti aansee dubartoota akkuma hawaasa keessatti ijaaramanii yeroo saba keenya gargaaruudhaaf tattaaffatan yeroo arginu in utubna, in ijaarra, in gargaarra jechuudha. So amma gaa kanarra jira aktiiviidha baay'ee dubartoonni keenya baay'ee onnattoota. Yeroo kaatu dubartiin hin beektan sodaattu waan hundumaa irraan deebitu gantus hin qabdu baay'ee. Kanaaf sarara baay'ee gaariirra jira jechuun barbaada. Kanuma yoon sii deebiseera ta'e galatoome. Aadde Dinqinesh gaafiin kun lamman keessaniif iyyuu ta'a. Dursa isiniifan kenna. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti sababoota adda addaatiin yeroo ammaa kana garmalee kan miidhamaa jiran dubartoota. Keessattuu dubartootaa fi daa'imman garmalee miidhamaa jiru. Sababa lolaatiin haa ta'u, sababa beelaatiin haa ta'u, bifa adda addaatiin miidhaan dubartoota irra gahaa jira. Isin waan kanarratti maal hojjettanii? Fakkeenyaaf biyya keessa illee jaarmiyaan adda addaa ni jiru. Yoon dogongoruu baadhee warra kana waliin immoo hidhata qabdu. Yoon taane immoo miidhamtoota uummata keenya dubartootaa fi daa'imman biyya keessatti beelaan dararamaa jiran sababa lolaatiin dararamaa jiran kanaaf waan yaaddan waan karoorsitan qabdu. Akkasuma immoo kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii fi miidhaan adda addaa irra gahaarutu jira. Murtii malee kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Deessuullee taatee kan garaatti baattullee taatee dhukkubsattuus haa taatu. Dubartiidha jedhamee yeroo kana laafee wanti itti laafee hin jiru waa hundiyyuu akkuma nama kamittiyyuu miidhama hamaa irra jiran. Isa kanaaf immoo isin maal yaaddaniittan yookaan immoo gara fuulduraatti maal yaaddu?
Ijaaramuun dhumti keenya iyyuu tokko kanaafi gaafa ijaaramnee jalqabnee dubartoota seenaadhuma Oromoo keessatti dubartoonni dachaadha cunqurfamoodha. Isarratti immoo iyyuu haalli keessumaa dubartoonni keessa jirtu ijoolleen mana barumsaa dhaqxee shamarran karaa irratti gudeedamuun butamuu haadholiin humna waraanaa mootummaatiin gudeedamuu ajjeefamuu ijoollee ishee fuuldura isheetti ajjeesanii irra taa'i jedhu gidiraan dubartoonni Oromoo argite addunyaa kanarratti dubartoonni biyya biraa waan arganiiraan natti hin fakkaatu. Kanammoo yeroodhuma hundumaa addunyaan akka nuu beekuuf ini iyyanna. UN'tti iyyannaa. State Department Amerikaatti mootummoota addunyaa hundumaatti xala'aa barreessina yeroo yerootti iyyannaa. Unrepresented nations and nationality san jedhu jira achirratti dhiyeeffannaa. Personally dhaqee European Parliament irratti dhiyeesseen jira rakkoo dubartoota Oromoo. Warra unrepresented nations and nationality irratti waggaatiin warra UN keessa biyyoota yookiin immoo saboota recognized ta'anii UN keessatti barcuma hin qabne isaanidha jechuudha. Isaan kun unrepresented nations and nationality san jedhu jaarmiyaan jira guddaadha. Almost second to the UN addunyaa kanarratti isaanitti dhiyeessina yeroo baay'ee waggaatti achirratti argamnee dhiyeessina. Egaa warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uudha hojiin keenya biyya alaa teenye kanarratti hojjennaa. Biyya keessatti dubartoota ijaarraa yeroo ijaarruu nu jalaa hidhu mee haalumti kun egaa jaluma jalaan keessuma keessaan wal argurraa kan hafe akka jaarmiyaatti jara kana wajjiniin waa hojjechuu hin dandeenye. Warra beelahanii warra rakkataniif akka jaarmiyaatti otoo hin tahiin akka dhuunfaatti ni gargaarra karaa adda addaa. Jaarmiyoonni piroofitii yookiin immoo warri gargaarsaa biyya sana keessa jiru karaa sanaan erginaa. Oraanis jira warri kaanis jiru. Karaa sana ergidee at least waan argatan yeroodhaaf lubbuu isaanii akka oolchan. Dubartoonni baqatanii mana barumsaa biraanchii Wallaggaa Yuunivarsiitii Shaambuu jiru keessatti nyaataan dhugan dhabanii ijoolleen otoo ilaalanii achitti baay'ee nama gaddisiisa waan achi dhagahamu. Baay'ee nama suukanneessaa namni nama kanarratti akkas hojjetan jedhamu. Namni tokkollee dhaqee immoo haala isaan keessa jiran footoo kaasuu, viidiyoo kaasuu, interviyuu gochuu hin danda'u. Yeroo namni waa geessuu fi dhaqu seelfoonii akka footoon kaasneef harkaa fuudhu. Kaameeraa tokkollee namni qabatee gara isaaniitti akka deemu bahuun dhorkaadha. Mootummaa sana tokkos godha. Yeroo bahan sakatta'amanii bahu. Yeroo seenan waan jarri sun nyaatan qofaadha. Ani fuudhanii seenan malee waa takka fuudhanii seenanii baatanii immoo dubbattanii beekadhaa jedhu namni akka isaan hin argine barbaadu akkas gochaa jiru. Baay'ee nama suukkanneessa. Inni mana keessatti waliin gubatan uummanni keessumaa jaartolii manguddoonni manaa bahuu warri dadhaban qe'ee isaaniitti du'aa jiru. Ajjeefamaa jiru. Keessumaa bara waggaa lamaan kan sadan kan ammoo inni kaan dirooniidhaan waldaa kadhannaa keessatti dirooniidhaan uummata fixu. Irra caalaa fiiganii baqachuu warri hin dandeenye immoo manguddoota jaartoliidha. Jarri kun achitti dhumaa jiru. Kanaaf amma danda'ametti yaanni nuti qabnu akka jaarmiyaatti biyya sanatti waa gochuun rakkisaadha. Akka jaarmiyaa maqaa dhahannee achi keessatti hojjechuun baay'ee rakkisaadha. Uummaticha gaaga'amarra buusuudha. Garuu bifa dhuunfaadhuma fakkeessinee asii bifa adda addaatiin koordineetii goone itti erguurra jirra.
Sarraa kanaaf immoo sagalee ta'uudha iyyachuudha. Xalayaaniin barreeffama. Amma mana hidhaa naannoo namni hin beeku mana hidhaa sana. Achi keessatti namni jijaamee jira, namni arrabni isaarraa muramee jira, namni qaamni irraa mummuramee jira. Bifa namni iyyuu isaan hin beeku. Waan kun dhoksaadhaan nu gahee international red crossiin reprezentaatiifiin achi jiru suni dhaqee naannoo sana akka ilaalu xalayaa akka jaarmiyaatti barreessineerraa fi barana kana yoo kana egaa isaaniin immoo hordofnee ilaaltaniittuu hin ilaallee jechuu fi ammas aksasiin rakkisaadha. Imeelitiin ergine nama arganne silkiidhaan haasofsiisuu yaallee akka dhaqee jara kana hubatuu fi faayinaalii maalirra akka gahe baay'ee rakkisaadha. Mootummaan hin beeku mana hidhaa sana. Oofishaalii akkamitti bartanii jedhamanii isaanis irratti itti gaafatamu. Kanaaf isaanis xinnoo ishee riizarbii uf godhu natti fakkaata. Deebinaan deebisne dhaqnee ilaalleerra jedhanii. Garuu nu ergaa we will try our best na jedhaniiru. Egaa kana gochaa jirra. Gara fuulduraattis kun ittuma fufaa. Qabsoodha. Amma uummanni Oromoo ofiisaa of dandahee bilisummaa isaa argatee nagaatiin ijoolleen isaa dhalattee guddachuu dandeessutti yaaddoo malee biyya isaa keessa akka abbaa biyyaatti jiraachuu amma danda'utti qabsoon kun ittuma fufaa. Amma lubbuun keenya jiru lafarra nuti isuma itti fufnaa jechuudha. Egaa gaaffii keessi deebisee doon ta'e. Gaaffiin kun lamman keessaniif iyyuu isiniin jedheera jalqaba irratti. Isin immoo Aadde Taaddalachi itti gaafatama qabdu jedhee yaada akkuma caa keessaniitti jechuudha. Waan kun irra guddinaan ammallee irra deebi'een jedha. Daa'immanii fi dubartoota miidhaan hamaan kan irra dhaqqabaa jiru. Isinoo kanarratti waan dabaltan qabdu. Baay'ee galatoomii. Akkuma Aadde Dinqeen jedhan sagaleen taanaa uummata keenya hundumaadhaaf jechuudha. Dubartootas daa'immanis dabalatee hawaasa hundumaadhaaf sagaleen taana bakka jirrutti xalayaas hin barreessinaa, hiriiras hin baanaa, waan nurraa eegamu hunduma isaa hin goonaa. Isarratti dabalee dubartoonni jiru biyya keessa kan ijaaramanii jiranii karaa isaanii warra hidhamtoota biran geenya waan isaan nurraa barbaadanii in erginaa fi yeroo isaanii rakkatanii bakka tokko amma yeroo darbee nu jalaa hidhanii turanii dubartoota erga hidhaadhaa ba'anii immoo namni manatti kireessuu dhabamee baay'ee rakkachaa turanii biyya keessa jechuudha. Isaan kana qubachiisuu irratti baay'ee uummanni keenya dubartoonni keenya gargaaraa turanii gargaaraas jiru ammallee isatti dabalee warra biyya alaatti immoo baqateetu jira dubartoonni daa'imman qabatanii maal isaan kanas ji'a ji'aan horii erginu jira bakkuma jiranitti akka hin duune akka hin jiraanne waan isaan rakkatanii hunduma isaa kabarii gochuuf hin danda'amu garuu waan dandeenyu hundumaadhaanii kana fudhannee ofitti fudhanneeti karuma dhaabaa jechuudha. Isaan kanas amma dandeenye gargaaraa jirra. Wanti guddaan garuu biyya alaa keessatti sagalee ta'uudha uummataaf. Egaa shamarran keenya dubartoonni keenya baay'ee miidhamarra jiru. Ijoollee qabatanii akkuma duraan siin jedhee akka dubartiittis immoo waan baay'eetu ragaa garuu kana hunduma isaa yeroo rakkoo isaa dhageenyu baay'ee si dhukkuba. Baay'ee sitti dhaga'ama garuu hunduma isaanii akka barbaadanitti gargaaruu hin dandeenyu naa gala. Amma dandeenye garuu waan dhageenyeen waan dandeenyu hundumaadhaan bira dhaabbachuu ni yaalla. Hojiin keenya inni guddaan caayootu baaba'uun gabrummaa heddaan buqqisuudha waan ta'eef fookasiin keenya qabsoo gargaaruu irratti moora. Isarratti dabalatee garuu sagaleen taana jechuudha. Kanuma gabaabsee yeroon sitti himu. Hedduu tokko galatoomaa baay'ee siin galateeffadha. Amma immoo gara Aadde Dinqeetti deebi'a. Aadde Dinqee yeroo baay'ee dubartoonni keenya bakkoota adda addaatti qooda olaanaa qabu. Fakkeenyaaf jaarmiyaa siyaasaa keessatti haa ta'u, waldaalee garaagaraa keessatti haa ta'u,
Wama hojjetamu hunduma keessatti iyyuu dubartoonni keenya qooda olaanaa qabu. Dirqama isaan irra eegamu hundumaa ni ba'atu. Garuu as ba'anii mul'achuu irratti yookaan immoo as ba'anii argamuu irratti xiqqoo ishee dhiibbaatu jira haa ta'uun beekuu, rakkinatu jira haa ta'uun beekuu, as ba'anii mul'achuu irratti garuu hanga ta'e rakkoo jira. Isa kana immoo gara fuulduraatti immoo hangam irratti hojjetu yaaddu namni keenya hanguma hojjennuun akkuma hojjennuun fuulduratti baatee dubartiin tokko beekamtii akka argattu waan hojjettu hundumaaf immoo gara fuulduraatti beekamtii akka ishiin argattu maal gochuu yaaddu isin gara fuulduraatti? Maaliif dubartoonni keenya mul'atanii otoo hojjetanii otoo dhama'anii otoo waan gaarii hojjechaa jiranii isa jedhuufi tokko aadaan nuti keessatti guddanne aadaan dubartoonni shamarran keessatti guddatanii ani ijoollummaa kootii na yaadadha. Keessummaan yeroo dhufu manatti golatti galaa nu jedhu. Ijoolleen durbaa keessummaa dhufu arguun qabdu yookiin immoo keessumaa kuni intiniin irratti impaaktiin irratti uumeera. Of mul'isuuf otoo hin ta'in hojjechuuf hojjennaa garuu argamuuf badaaf wanni hin qabnu. Kuni aadaadha karaa tokko. Karaa biraa immoo akkuma aadaa sanattiyyuu dhiirri sammuunsaa affeektidii ta'eera. Aadaan suni dhiiras qabateeti baheera. Maaliif dubartoota yaada gaafatu, dubartoota maal akka gochuu qaban gaafatu, dhiira jabaa duuba dubartii jabduutu jiraanni jedhan dhugaadha. Yaada ishee gaafatu, yaada ishee irraa fudhatu, garuu hojjetariyan itti mul'atan isaaniidha. Dubartiirraa yaada fudhatu, yaada isheen kenniteeniin gadi bahanii itti mul'atu isaan mitan bahanii argaman. Kunis isheedhaan akkas jedhee yookiin akkas godhee kan akkas godhee jedhanii ishee argisiisuu hin barbaadani. Barbaaduu dhiisuun isaanii kun tokko aadaadhumti sun isaan qabeeti. Lammaffaa immoo dubartiin na caalte isa jedhu kompleksiinis jiraanii. Ifa manaa godhaa warri dhiiraa elementary school sadarkaa tokkoffaa tokko amma 8tti yeroon baradhu student council keessatti filatameen hojjechaa ture. Yeroo sanaa qabeen dhiira wajjiniin hojjechaa ture. By the way, ijoollee 3,000tu jira mana barumsaa sana inuman dubbadha. 3,000 keessatti ijoolleen 3,000 anaan filataniiru tokkoffaan bahee filannoodhaan. Garuu dubartiin pirezidaantii hin taatu jedhaniiti anaan raddaat pirezidaantii na godhanii isa lammataa ba'ee pirezidaantii godhanii maqaa isaa hin jiru lubbuudhaan amma dha'uun barbaachisu ijoolleen isaa jiru. Kanaafi aadaan suni akkamitti dubartiin nu caaltan jedhus jira. Dubartiin hin beektu san jedhu sammuu isaanii keessa jira. Garuu saayinsiin immoo kan jedhu IQ'n dubartootaa takkaatti waan baay'ee han beekudha akkasitti beeku. Dhiirri dedheessadha. Akka saayinsiitti immoo yeroo naachuraal saayinsii faarzar yeroo ilaaltanii sammuun dubartootaa akka wanni iteedhu. Godhe tasiinis waa hundumaa takkaatti fidee wanni godhaa jedhu. Han dhiiraa immoo too slow. Kana dafee wanni hin jedhu. Tokko yookiin tokkittiidhaan yaaduu danda'u takkaatti. Waan tokkodhaan yaaduu danda'u jedhu. Dubartoonni akkas cimoo ta'anii otoo jiranii garuu waan godhan irratti mul'achuuf hin argamani. Kuni ofiisaanis akka keessatti guddanne aadaa sanaan wanni jenneerra haa ta'u maamiti sana godhani. Ani egaa hawaasa keessa bakka hundu ammaatti ammallee bakka 3-4 irratti addunyaa kanarratti koree adda addaa keessa hirmaadheen jira nan hojjedha. Garuu
yaadan na gaafatu bakka hundumaatti yaadan itti himaa yaada sana fudhatanii as if the owner of the idea of godhaniiti yaada sana dhiyeessu malee akka isheen jettetti illee jedhaniin dhiyeessani. Kana taazzabaadhuman jira nama dinquudha. Kanaafi waa baay'ee miidhamneerra. Kana keessaa bahuu waan dandeenyu egaa dubartoota ijaaruun hin jalqabe tokko kanaafidha. Dubartoonni ijaaramanii baratu. Namni uumamaan wal qixaadha. Dhiiraaf dubartii ta'ee haa dhalatu malee. Waan hojjetu hundumaa wal qixa hojjeta. Mirga wal qixa qaba waa hundumaa irratti. Kana baranii hawaasicha immoo deebi'anii mana isaaniitti ijoollee isaaniillee yoo barsiisanii kana keessaa bahuu dandeenya gara fuulduraatti. Uummanni kun more conscious warra ta'an dubartoonni gootadhas by the way. Dubartoonni qabsoo keessatti gananii hin beekan amma ammaatti. Gantuu miti dubartoonni. Hanganu egaa isa keessa deebuu nan barbaachisu. Kanaafi barumsaan jijjiirraa hawaasichi barumsaan jijjiiramuu danda'a isa jedhudha. Han isaanii hubanne garuu maal jedha kitaabni dubartiin Louise Hay jedhamtu barreessiteettu Ameerikaa keessatti. When women are suppressed, everybody loses. Dubartoonni yoo ukkaamsamanii yoo gadi qabamanii dubartoota qofaa miti luuzii godhu. Dhiirris hunduma keenyatu luuzii godha. Kanaaf dubartoota humneessuun barbaachisaa akka ta'e dubartoota barsiisuun gadi baasuun of akka danda'anii konfidensii mataa isaanii irratti uummatanii akka godhan waan godhan irratti jabinaan akka dhaabbatan hangochuu dandeenyu barumsa keessadha. Barumsi kun immoo akkasumatti hin dhufu. Practically wal ijaaruudhaan, walitti himuudhaan, wal arguudhaan, wal gorsuudhaan, wal mari'achuudhaan hawaasa asitti hawaasa walgahii waama ture yeroo duraa sana. Hawaasa kanarratti akkuma barumsaatti hawaasa dhiira dhalaan jennu hin barsiisna ture. Otoo COVIDiin hin dhufin dura. Ergasiillee haaluma COVIDiin dhufe haala amma jiru kanaani waldaan dubartoota hawaasicha waamuu hin dandeenye hiriira waamaa hiriira baanaa kanadha. Yeroo Abiyyi aangoo irratti bahe 2019 April keessa waldaan dubartoota Abiyyi irratti hiriira bahuuf waldaan dubartoota Oromoo addunyaa isa jalqabaate addunyaa kana keessatti. April 2019 waldaa dubartootaatu Abiyyi irratti hiriira waame. Yeroo sana namni hundumtu maraatteettamooti fayyaadhamaaf hiriira waamtaman. Nama nagaa, nama akkasii, nama gaarii waa meeqatu bilbilamee natti himamaa ture. Oromoo irratti akkam Oromoo hiriira waamta jedhanii. Hiriira guddaatu ba'e. Hiriira baaneeti himanne. Abiyyi Oromoof hin ta'u jenne. Yeroo sana Oromoon akka jiruttillee nama muraasarraa kanaaf Abiyyi akka Oromoo hin taane yookiin immoo Oromoof akka bakka sana hin dhufne isaaf hin galle. Kuni pruufii guddaadha. Waan dhufaa jiru isteeppii isa ittaanutti maaltu dhufa? Amma as jirra miti. Isa ittaanutti maaltu jira? Maaltu ta'uu danda'a? Isa sadaffaa irratti maaltu ta'uu danda'a? Kana ahead of time yaanneeti akka wanti sun hin taane hojjechuu qabna turre. Garuu dhiifa manaa godhaa dhiironni keenya akkasitti yaaduu nu didaniiti ibidda dhaamsuurra jirra. Waan tokko ka'eeti duuba deemneeti ibidda dhaamsina malee akka wanti sun hamminni sun ummata keenya irratti, dubartoota keenya irratti, ijoollee keenya irratti akka hin taane hojjechuuf hin qophoofne. Kanaafi egaa Oromoon qurxummii nyaatu jedhu difishansiin sun egaa dhiirota keenya sammuu isaanii difishansii uumeera ta'e hin beeku. Dhiifa manaa godha baay'ee keessan galee. Egaa kana kanarraa kan ka'edha dubartoonni hin mul'anne hojjetanillee hin mul'atan. Garuu dhiira jabaa duuba dubartii cimtuutu jira isa jedhu sana naa qabadhu.
dhugaadhaan. Hayyee waan isin gaafadheerraa naa tuttuqxaniirtanii waan murteessaa ta'e asirratti immoo aadde Taaddalech waan itti dabaltan qabdu. Hayyee baay'ee galatoomaa nama beekaa duuba dubbachuun hin danda'amu gaa na jalaa fixaniiru aadde Dinqeenii. Sirriidha inni isaan jedhan dhugaadha. Dhiirrii fi dubartiin kiin isaanii akka tokkotti yaadu. Akkuma amma fakkeenyaa fi beedruumii 5 mana beedruumii 5 yoo qabaatte ibsaan hunduma keessaa ifa miti. Yoo baalboolaa isaa dhaamsite hundumaa dhaama. An dubartii akkasii sammuun isaanii sammuun keenya akka dirii sharariitii wal keessa jira namni keessaa fuudhuu hin danda'u. Warra dhiiraa garuu baaksii mataa isaa qaba jechuudha. So an warra dhiiraa keessaa yoo kutaa tokko dhaamsite kutaadhuma sana dhaama malee inni kaan hin dhaamu jedhama. Warri saayinsii akkasitti ibsu. Kanaaf dubartiin baay'ee jabduudha. Akkuma aadde Dinqeen jedhanii dhiira wajjin garuu Oromoo duwwaa odoo hin taane amma biyya guddate keessa jirra amma nuti Ameerikaa keessa gaaffiin walqixxummaa dubartii fi dhiiraa ammallee gaaffii sana baataniituma deemu dubartoonni asumatti iyyuu jechuudha warri adii. An keenyarra baay'ee wayya isaan kun. Fakkeenyaaf amma injiinarri tokko dubartii fi dhiirri qixxee yoo baratanii damoosni yookaan miindaan isa dhiiraatu caala. Kanaaf gaaffiin dubartootaa hin deebine ammallee Oromoo duwwaaf odoo hin taane jechuu kooti. Warruma adii warra qaroome keessattiyyuu. Haa ta'u garuu mirga keenyaan kabachiisu nu duwwaadha. Dubartiin fira hin qabdu. Fira walitti qabdi malee. Gosa hin qabdu. Gosa walitti qabdi malee jedha Oromoon. Dubartiin bakka deemtutti warra ishii birattis alagaadha yeroo hundumaa boruu deemti jedhamaa guddatti. Bakka deemte sanatti immoo bakka heerumtee deemtutti immoo amma immoo alagaadha. Bakka sanattidha gosa walitti qabdi jechuudha. Kanaaf ijaarsi keenya baay'ee barbaachisaadha. Yoo ofii keenya jabaanne garuu namni nu miidhu jedhee ni yaadaani akka kootti. Dhugaadha dubartoonni jiru amma woboo keessa dubartoonni jiru. Illoolus akkuma warra dhiiraa baay'inni isaanii haa xiqqaatu iyyuu malee maafas ba'anii jeneraalota ta'an isaan akka marroofaatti akka sanyiifaatti nama tokkollee gadi baasanii dubartoonni shamarran kuni maaf akkasiin jedhamu jedhee yeroo hundumaa yaadaan. Amma abaaboo keessattis yoo ta'e of course jiru ture gumii shanii gumii filamaniiru iyyuu kurasaa asmaraatti godhame keessatti jechuudha. Garuu akka nuti barbaannutti ripirezentii nuun godhanii jechuun ripirezentii nuun godhanii odoo hin taane dubartoota rakkoodha odoo hin taane proporshinaaliin keenya jechuun nama tokko nama lama nu fuuldura kaa'uun gahaa miti. So kanaaf dubartiin irratti hojjechuutu nurra jira. Dabil hojjechuu nurra jira. Akka dhiiraatti amma CV tokko fakkeenyaaf ammaati miidiyaa kanarra hojjetta. Dhiirri tokko dhufee si wajjin odoo dorgomee ankee dabilii agarsiisuu sirra jira argitee fudhatama argachuudhaaf. Dubartiin immoo hojiidhaan malee afaaniin caala ani nan danda'a, ani kana nan godha, ani sana nan godha, kana nan godha hin jettu dubartiin. Maaliif ree already sammuu ishii sana gadi qabameera. Ankee amma CV kee dabilii hojjechuu qabda jechuudha. Dabilii hojjettee agarsiistee nan danda'a isa jedhu sana qabatamaadhaan yoo agarsiiste malee TV kana keessatti illee fudhatama dhabuu dandeessaa jechuudha. Warri dhiiraa garuu CV tokko odoo hin qabaatiin afaaniin ani nan danda'a, ani kana teeknikii nan godha, sana nan dubbisaa, kana nan dubbisaa jedhee fudhatamuu danda'a. Kanaaf ati dubartiin yeroo hundumaa dabilii hojjechuu qabdi. Isa kana hambisuudhaaf nuti irratti hojjechuu qaba. Warra xiqqoo dammaqi, warra bakka alaa jiru, warra aadaa adda addaa keessa jirru kuni an keenya waayinaat ani maaliifan hin danda'u maaliif waan dhiirri godhu ani maaltu na dhowwa ani soo baradheera abalu soo barateera soo ani maaliif qixxeessaan hojjedhu an jedhu dubartootatu godha. Dubartiin fira hin qabdu waliishii malee. Kanaaf ijaaramuun keenya baay'ee barbaachisaadha nuuf waliif jechuudha. Akka sabaatti yoo gabroomne iyyuu biyya kana keessatti mataansaa dubartiin gargaarsa barbaadu baay'ee jira dubartii Oromoo.
gadi baatee kan ofiishi dandeessee makiinaa ooffattee hin deemne ammallee dippeendii taatee nama dhiira irratti baqaa ati kana naa godhi sana naa godhi an jettu jechuudha. Isa kana keessaayyuu baasuudhaaf dubartiin bakka jirtutti ijaaramuu qabdi hin jedha. Kana galatoomne. Baay'ee galatoomaa. Gaaffii xiqqoo isin gaafadhee deebii guddaa naaf deebistaniirtu. Namoota gaaffiin itti ta'e hedduufiyyuu deebii akka ta'u abdiin qaba. Qophii keenya gara xumuraatti geenyee jira. Maayii irratti immoo isin lammanuu dhaamsa qabdan dubartootaaf, dubartoota jaarmiyaalee adda addaa keessa jiraniif, sadarkaa jireenyaa garaagaraa irra jiraniif, sadarkaa jireenyaa garaagaraa isin jedhu ni hubattu. Akkasuma kanneen immoo bakkoota garaagaraatti rakkoo hedduu keessatti kufanii jiranii shamarran keenya barumsa danqamanii haala adda addaa keessa jiraniitu jiru. Hawwan keenya immoo gadi ba'anii argamuuf miti manuma keessatti iyyuu dhiibbaan guddaan irra jirutu jira. Fakkeenyaaf karaa baadiyyaa fa'aa yoo gadi deemne dubartoonni keenya baadiyyaatti beekumsi dubartii golaa olitti jedhaniifa yeroo dhiibbaan akkasiifa namarratti bulutu jira. Waan kanaaf immoo isin waan dhaamtan gara xumura qophii keenya irra jira waan ta'eef dhaamsa qabdan asumaan dabarfadhaa. Hayyee galatoomii dabarfadheen deema. Dhaamsi ani qabu dubartiin akka fedhetti ijaaramuu qabdi. Ilaama ani waan na fakkaatuun bifa na fakkaatuun yoon ijaarameedhaan an dhaga'amu. Dubartiin ani ijaarame kan beeke kan dammaqe kan hidhate hin gabroomu. Yoo waliin tumsine irraa nan hafee tokko keessaallee bahuu hin dandeenyu. Akkuma ati iyyuu amma jettee dubartoonni keenya ammallee biyya keessa jiranii ijoolleen gadi baatee nagaadhaan mana ishiitii baatee amma mana barumsaa geessutti nagaadhaan hin galtu. Walakkaatti yookaan hin lakkafamti, dhiiraan hin arrabsamti. Maal fakkaatti kun immoo akkamitti uffattee kun immoo maaliin mana dhiirri garuu akkasiin jedhamu argitee. Yeroo mana barumsaa geessu immoo barsiisaanis abbiisu ishii godha. Sababii dhalaa taateef iyyuu karaa adda addaa jechuudha. Kunillee afuu qaba. Dubartoonni yeroo malee heerumuun afuu qaba. Dubartoonni akkuma ijoollee obbolaashii warra dhiiraa yeroodhaan mana barumsaa deemuu qabdi. Dubartiin manatti afuu miti. Dubartiin dheertuu malee beektuu hin qabdu jedhu tokkommoo anittiin nama cabsan. Inni kunillee afuu qaba. Kana an hambisuu warra beeke warra dammaqe. Warra jireenyi hin danda'amaa. Ati hin dandeessaa? Waa'ee naata ati hin dandeessaa? Kunoo TV fuuldura teessee nu gaafachaa jirti amma. Ani ofii koo of danda'ee gaaffii baafadhee dubartoota na fakkaatuun gaafadha jettee har'a dhufte. Baay'ee appirisheetii si goona. Bakka haalli ati keessa jirtu hamaadhaan beekna. Haa ta'uyyuu garuu isuma keessa dabartee aannan danda'a aannan hojjedha jettee dhufteetta. Dubartii akka keetis of jalatti hin dandeessaa, hin hojjettaa jettee jajjabeessu. Nutis akkuma kana jechuudha. Shamarran barsiisuudhaa fi caayaa utubaa baa'uu fakkeenya guddaadha dhugaa dubbachuudhaa fi erga nuti ijaaramne dubartoota baay'eetu ijaarame. Oromoo Christian Women's Finfinnee Team baqa waan baay'eedhaan ijaaramaniiru. Biyya keessatti illee bakki shamarran qofa bakki itti tireenii godhan jira jechuudha. An nuti quba qabnu. So kana akkuma ijaaramnee jirrutti hundi keenya wal jabeessinee rakkoo kana keessaa bahuutu nurra jiraan jedha. Kanuma yoo si deebiseera ta'ee uummanni keenya ijaaramaa nuti qixxee warra dhiiraati. Warra goota dubartoota lolan qabnaa, dubartoota baratan, injiinaroota, dooktaroota qabnaa. Why not? Maaliif bibittinnee teenya qabsoo keenya sachumaan haawwatamnu sin jedha. Galatoomaa dhaamsi koo kanuma. Hayyee baay'ee galatoomaa. Asumaan immoo gara Aadde Dinqineeshitti darbaa. Aadde Dinqineesh yaaduma kanarratti immoo gaaffii dhaamsa xumuraa nuuf laattu. Wanti itti dabaluu hanqadhe yoo jiraate dubartoonni keenya hedduun isaanii kanneen hamma ciniinsuun isaan qabee mana hidhaa keessatti rakkatuu ga'anitu jiru. Isa kanallee immoo ilaalcha keessa akka galchinu barbaade marii keenya keessatti dubartoonni kunniin mana hidhaa keessatti kan hidhamanirraa kan dararamanirraa sadarkaa ciniinsuun isaan qabatee jennaan eeyyama dhabanii mana hidhaa san keessatti dhiibbaan biraa irra gahaarutu jira jechuudha. Kanumallee ittiin dabalaatee xumura irratti yaada keessan waliigalaa
naa kaa'a. Ayyee jirbiin walirra buutee arba hiitiidha Oromoon. Rakkoo keessa jirru kana keessaa, gidiraa keessa jirru kana keessaa ijaaramnee walitti dhufnee yaada tokkoon yoo deemuu dandeenyedha. An ofirraa kaasuu dandeenyu. Ijaaramuun barbaachisaadha, gaaffii hin qabu. Rakkoo kana furuufi qeerroon gaafa jalqabaan ijaaramuu jalqabe anatu yaada kana kaasee ijoolleen barattoonni ijaaraman malee wal quba qabaachuu hin dandeenyu. Oromoon ijaarame malee wal quba qabaachuu hin dandeenyu jedhe ijaarsa kana jalqabee bara 2002tti hiriira ijoollee baasuuf yeroo jennu namni nu wajjiniin koree keessa jiru Mallas dura akka ga'u godhe Mallas paarlaamaa irra taa'e maskaram gaafa paarlaamaan banamu ኦነግ እዚቹ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ትምህርት ቤት ሲከፈት ተማሪዎችን ለማስረበሽ እቅድ አውጥቷል። እኛም አውቀን እርምጃ ወስደናል። ኩማ ለማፍለማ መስከረም ይተሰባናሙ ታሳስ ይተከበናሙ ጎዴ ማን ይበሩሳ ይሄንንም የሚያደርገውን እናውቃለን። ለፍርድ ቤት የሚበቃ መረጃ እስከምናገኝ ነው እንጂ ወረኪባው ጅነንስ ነው ጀነቱ የሮሰነ ቆጴሳ ቱሬ ነማነስ ፓርላማ ረት ወሜት መቃዋሜት እርሶ ቀንቀን ከኛ ጋር ፓርላማ ውስጥ ይውላሉ ማታ ማታ ከኦነግ ጋር ይሰራሉ ጀደ ሚዲያ ረተከስ ጀደ አኔ ኢጃርሰትን አማነ ጀልቀቡማ ካሰዩ ዮ ኢጃራምነ መለ ዋተከ በከ ጋሁ እንደንደኝ ከነ ከሰበው ኢጃራሙን ድርቀማ ኬኛ ኦሮሞ በከ ሁንዱማት ከሩመ ፈደዩ ሃተው ኢጃራማ ዱበርቶኒ አከ ዱበርቶታት ኢጃራማ ደቻቱን ረጅራ ጭንቁርሳ ደቻቱን ረጅራ ከነ ከሳ በው keessuma warri biyya keessa lafa jala walijaara irra keessaan ofishaali walijaaru rakkisaadha PPO taatan malee. Kanaaf dubartoonni Oromoo lafa jala walijaaraati jabaadhaati dhaabbadha. Warri biyya alaas bakka adda addaatti xapxap goone walijaarra gargar bahu otoo hin tahin kottaa walitti dhufnee akka dubartoota Oromoo addunyaatti waliin mari'annee waan gochuu qabnu irratti yaada tokkoon kaanee haa hojjennu. Ani Oromoodha namni ofiin jedhu kana of ijaare weebsaayitiin keenya jira www.iowo.org achirra seenaati broosharii sana yoo tuqxani mission isa jedhu sana yoo tuqxani achi keessa brochure linki isaa argaman membership linki isaa argattu linki sanaan seenaati guutaati ergaa nutti emailiitiin nutti ergaa PO boxin sun hin jiru amma hin hojjetu. Kanaaf ijaarama hannam tokkoo miti yoo ijaaramne yoo wal barsiisne yoo baranne yoo walirraa barannedha han jabaanne dhaabachuu dandeenya. Waliruufisa amma nu gidduutti qilleensa karaa adda addaa diinni nu keessatti afarsaa jiru keessaa haa baanu. Kana keessaa baanee akka sabaatti akka dubartootaatti dhaabbanne haa ijaaramnuun jedhaan dhaamsikoo kanadha. Dura teessuu boordii ijaarsa dubartoota Oromoo idil addunyaa Aadde Dinqinesh Dheeressaa akkasumas barreessituu caayaa utubaa adda bilisummaa Oromoo Mineesota USA Aadde Taaddalesh Gaddafaa lammeen keessanuu yeroo keessan fudhattanii marii kana nu waliin geggeessuu keessaniif akkasuma yaada keessan hawaasa keessaniin ga'uu keessaniif maqaa daawwattoota miidiyaa Miiltoo Dhugaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Isinis daawwattoonni keenya qophii keenya jalqaba hanga xumuraatti nu faana buutanii nu hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha qophiin keenya kanumaan xumuratee jira.